nama cina keessan jiru amma yoo harkaan qabaa baga geesse jedha baga waaqayyootiin si ga'e jedha ergaan isinii qaba ganama kana waaqayyo waggaa 2014 sasitti dadhabaa turte fuutee 2015 tti hin ceetu egaa kiristiyaanni laftis waaqnis yoo raafame yoo urgufame kiristiyaanni abdii dubbata abdii lallabaa isa 2014 itti dadhabaa turte san nama amantii tokkoon barbaadan 2014 isa itti dadhabdeetti yaaddaa turte sana maqaama Yesuusiin 2015 tti baattee hin ceetu ati sagalee ol kaasaa fuudheen darbu jedha nuuni kan adda godhu sagalee abdii dubbachuudha ergaan isinii qaba 2014 itti dadhabaa itti yaaddaa itti bo'aa kan turte 2014 imimmaan kee dhangalaasaa kan turte maqaama Yesuusiin ajajan baasaane humna dhiiga Yesuusiin maqaa Caalu maqaa dhiiga hoolichaatiin ati fuutee 2015 tti hin ceetu nama cina keessan jiru kan qaba raasa fuuteen ceetu jedha You will not take to the New Year's. fuuteen ceetu jedha You will not pass with the New Year's. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus guddaadha Jesus is great. ganama kana ergaan isinii qaba amma sirra deebi'e I have a message for you this morning. 2015 siif for you bara atitti ulfina haaraa barbaadduudha the year that you get glory, new glory. sagalee waaqayyo keessaan dubbisa I will share the word of God in short because this time is fakkeenya boqonnaa 4 lakkoobsa 18 irra jiruun dubbisa Proverbs chapter 4 verse 18. lakkoobsi 18 irra jiru nan dubbisa verse 18. akkasidha daandiin qajeelotaa akka ifa barii ganamaa isa yeroo biiftuun baatee ola deemtu ittuma ifa ola deemuuti jedha But the path of the just is like shining sun that shines every brighter unto the perfect day. ganama kana This morning, ergaa bara kanaati jedhee kana waaqayyo keessa koo kaa'e the message of this year that I received from mata God, duree waggaa ulfina caalu mata duree jedhu irratti dubbadha the year of great glory. waggaa ulfina caalu The year of great glory. ulfina caalu yookaan waggaa ulfina caalu barbaaduu mata duree jedhu irratti dubbadha The year of great glory. innis 10 o'clock, we are ulfina praying. waaqayyo isa addaa barbaaduu kan jedhu It's seeking the glory of God, special glory of God. ulfinni Glory, jechi ulfina jedhu the word glory, guddaa high, kan caalu it's the more, irra hafaa it's excessive, hundaarra fooyya'aa it is above all kan jedhu bakka qualified. bu'a kan jedhu bakka bu'uu danda'a It represents this word. innis It is, yeroo baay'ee gaarii it's a good time, baay'ee gaarii it's special time. fi baay'ee gaarii It's very, very kan important. jedhu wajjin wal qabata It is related with word. waggaa ulfina caalu jechuuni The year of great glory means isa baay'ee gaarii ta'e kennuu jechuudha that gives you more good things. You can follow. ulfina jechuuni Glory means afaan ibrootaatiin in Hebrew language. afaan ibrootaatiin In ulfina Hebrew inni jedhu language, kuni glory means kaabood jedhanii waamu called kabod. kaabood inni jedhu kun The word kabod, qaamaa wajjin yookaan waan tokko wajjin kan bakka bu'uudha it is related with something weight. yookaan mi'a wajjin kan bakka bu'uudha It represents some object, kaabood jechuun jechuudha which means kabod means. inni biraani The others, jecha kan biraadhaan bakka bu'u jira it's represent as a word. inni shakaayinaa jecha jedhuun bakka bu'a It represents the word shakaina. shakaayinaa jechuun Shakaina means jecha ulfina waaqayyoo isa qulqulluu wajjin kan wal qabateedha that express the holy glory of God. ergaan isinii qabaane I have message for barri dura keenya jiru kun the year ahead of you. bara olaanaa That's a high bara ol ka'aa and a high year, bara eebbifamaa a blessed bara year, atitti cabsitee baatu a year that breaks through. ergaan isinii qabaane I have message for hin you. amantu yoo taatani If you believe barri kuni this year barri fuula keenya dura jiru ahead kuni of year, ani irratti hin dubbadha I speak on ani it. sirratti labsii baasa I declare on it. maqaama Yesuusiin baratitti simboodhaan ol kaatuudha The year that you exalted, receive it. ani while ergaan sii qaba I barri declare 2015 kuni the year barati 2015. simboodhaan
That you get Barati ebane. by blessing, Barati ulfinane. by glory, Barati nagadane. by peace. Iti absite katuna. The year that you break through. Namatti keessan jiru kan qaba raasati barri kuma lamaaf kudha shan jedha. 2050 of Jedha barri kuma lamaaf kudha shan jedha. 2050 of Bara ulfina jedha. the glory year, Bara simboo jedha. a favor year, Bara nagaa a jedha. peace year, Bara eebba jedha. blessed year, Bara jijjiiramaa jedha. a changed Bara year, dinagdeen ani tolkaatu jedha. and economically Isiniif ta'eera. it is done to Yawlak you. ergaan isinii qaba. I have a message for you. 2040, Namoota baay'eedhaaf bara boo'ichaa ta'ee darbuu it danda'a. was a year of weep for Atis many. boossee darbuu dandeessa. You may weep Maqaama Yesuusiini. in the name of Ani Jesus. sirratti labsii baasa. I declare upon you, Warri kaan boo'uu danda'u. while the others weep, Warri kaan rakkachuu danda'u. the one the others Warri kaan yaadda'uu danda'u. they worried, the Ati others, maqaa Yesuusiin garuu cabsitee baata. but you will break through in Jesus' name. Nama ameen jedheef waan kun hin ta'a. It will be done if you say amen. Dabala ameen jedhaaka. Say amen. Ani ergaan isinii qaba. I have a message for you. Maqaama Yesuusiin balbala sitti baneera. I open the door to you. Jesus' name. Nama jira keessan jiru harkaan qaba raasaati barri kun jedha. This year, Jedhaatti ma barri kun jedha. tell person next to you. This year, Ati Kiristoosii wajjin waan jirtuuf jedha. because you are in Christ, Ati Kiristoosii wajjin waan jirtuuf because you are in Christ, yeroo warri kaan boo'anii jedha. while the other cry, Ati hin boossu you jedhaani. will not cry. Rakkinni dhibee mitii jedha. In the presence Lolli of dhibee challenge, mitii jedha. there was challenge, there is challenge, Yaaddoon dhibee mitii there jedha. was trouble, Waaqayyo garuu cabsee si baasa jedha. but God help you to Ati break through. Waaqayyoon waan waaqessituuf jedhaani. Because you are worshiping God, Ati Waaqayyo wajjin waan jirtuufi jedha. because you are with God, Waaqayyo cabsee si baasa jedha. God help you to break Ergaan through. isinii qaba eenyubbaan ba'uu barbaadu. Who want to break through? Eenyubbaan cabsee ba'uu barbaadu. Who want to break through? Eenyubbaan waan haaraa fudhachuu Who want barbaadu. to receive something new? Eenyubbaan sagalee haaraa fudhachuu barbaadu. New word, Eenyubbaan humna haaraa fudhachuu barbaadu. new power, Eenyubbaan waan haaraatti tarkaanfachuu barbaadu. something new. Eenyubbaan ulfinaan darbuu barbaadu. Who want to receive Eenyubbaan glory? gadda keessa taa'ee ulfina ilaaluu barbaadu. Who want to receive glory? Eenyubbaan eebba haaraa ilaaluu barbaadu. New blessing. Eenyu namni ilaaluu barbaadu. Maqaa Yesuusiin isinii ta'eera. It is done in Jesus' name. Nama cidha keessan jira kan qaba baga gammaddee jedhaani. Say congratulations, the person next to you. Jedhaatti ma baga gammadde jedha. Congratulations. Jedhaatti ma baga gammadde jedha. Congratulations. Baga gammadde jedha. Jedha ammas la. Guyyaan irraa guyyaa labsiiti isiniin jedheera. Today is the day of declaration. Guyyaan irraa guyyaa labsiiti isiniin Day jedheera. of declaration. Baga gammadde jedhaani. Congratulations. Na dhaggeeffadha baga gammadde jedha. Congratulations. Ela namoonni sitti meera biyyi rakkinni jira jira. There is a Lolatu challenge. jira jira. There is a war. Waraana jira jira. There is conflict. Beelatu jira jira. There is starvation. Siif garuu baratti ol kaanidha. That's for you. So you exalted. But for you, Baratti ulfina barbaaddu jedhaani. the year you receive glory, receive Yawlatu glory. ulfinni waaqayyoodha. Glory is God. ክብር ራሱ እግዚአብሔር ነው። Glory by itself God. ራሱ አምላክ ነው። It is a God by himself. ulfinni mataanሳ waaqayyoodha. It's glory by himself. is waaqayyo God. garas waan biraan hin jiru. There is nothing beyond waaqayyo God. garas eebbi kan biraan hin jiru. Nothing blessing. እግዚአብሔር በረከታችን ነው። God is our blessing. ከእግዚአብሔር ውጭ በረከት የለም። There is no blessing without God. ergaan isinii qabaane. I have a message for ati you. waaqayyo sahaaraa sana ijaan argitan jedhe. You will see the God. namoonni baay'een Many people. ulfina yeroon isiniin jedhu waan biraatti yaaduu dandeessu miti. You may think other thing when say glory. ulfinni kun mataansaa waaqayyoodha. Glory by himself is God. ይሄ ክብር ራሱ እግዚአብሔር ነው። God himself is glory. nama cidha keessan jiru harkaan qaba raasaati ulfinni kun mataansaa waaqayyoodha jedha. The glory by himself is God. jedha itti himaa. The glory by himself is God. Hallelujah. Praise the Lord. barri kun bara maalii tettan? This year is the year baratitti of waaqayyoon ijaan argituudha. the year that you see God in. Amen, amen. ergaan isinii qaba. I have a message for you. warra hojii hin qabneef Those jobless, yeroo hojii. warra hojii hin qabneef those jobless, yeroo hojii. the year of work. warra hojii hin qabneef The jobless, yeroo hojii. the year of work. nama cidha keessan jiru harkaan qaba siif yeroo hojiiti jedha. It is a work time for you. kana dura hojii hin qabdu yoo ta'e yeroo hojiitu jira. There will be a time for work. jedha kana dura jedha.
If you have no job, har'a Waaqayyo balbala bana jedhaane. they will open it the door. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Kana dura hojii ma yoo qabaatalle amma hojii baay'ee gaarii sii kennama. You will have excessive job. Dhageessaniitu kana dura hojii ma qabda yoo ta'e warra qabneef balbala hojii. Those Warra qabaniif jobless kan caalutu dabalama. for the others more opportunity. I'm declaring on 2015, God give you success in your house. Amen, 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 amen. Isa amma qabdu caalatu jira. There is more. There is more things left ahead of you. Many people, when they receive everything and they talk about it more, they talk more about it. They bless about it. They don't want to step to others. Do not want do not talk about the others. They sleep on that a few things. They do not skip to the other. Some people, when they get government work, they get happy much. They get, they do not want for the other. They do not know. The other is waiting you. I have a message for you. You have a few things. More thing is waiting you. You have a few things. A great thing is waiting you. Do not happy on what you have today. Hallelujah. The year to skip to the more blessing. Say more. The excessive. Some people are skipping from bondage. They are removed from the dangerous thing and the difficult thing. This is a declaration time. A declaration time. The more thing you. Hallelujah. A good thing. What I'm looking for. What I'm having. In 2015. Skip it to high quality level. Some people are having food. They have some supplies. I see some supplies. And business I speak on your business. I speak on your marriage. I speak on your life. I speak on your house. I speak on your kids. They hear you break through. Say congratulations. La Waaqayyo bara 2015 akka nuti waan guddaa eeggannuuf waan guddaaf of qopheessuun barbaada. God wants us to prepare us for great thing. Dhaggeeffadha waan guddaa barbaadaa jirta miti. Are you looking for great thing? Of qopheessuu sirra jira. You have to prepare yourself for great thing. Dhaggeeffadha waan guddaa barbaadaa jirtu miti. Are you looking of qopheessuu qabda.
Get ready for great things. If you are not prepared yourself, you may not get the great thing. Not only looking, preparation is matters. Get ready. Tell a person next to you, get ready for great thing. Do you have a plan? Say. Many people, they are looking for blessing, but they don't prepare themselves for blessing. They are not ready. Are you preparing yourself? God is telling you that you have to prepare yourself. To prepare yourself. The way of justice, like a shine of morning. When the sun is rising, it is rising more. The paths of the justice, Ittuma ifa ola deemuuti. Ati qajeelaa moo qajeelaa miti? Arra Waaqayyo biiftuu kee baasee ol kaasa. God shine you ever brighter. Biiftuun kee baa jedha. Your sun will rise. Wanta caaluuf olaanaa baay'ee dinqisiisaaf gammachiisa si gammachiisuuf qophaa. Prepare yourself for the great and the high quality. To receive a great thing. Let you prepare yourself. To have something amazing. Get ready. What is glory? In Hebrew, called kabod. If you have seen First Samuel chapter 3 or verse 4, it's called a kabod. A kabod means the glory of God is run away. Kabod means the glory of God. This is Hebrew language. It says kabod. Something that has a weight, that expresses, that says weight and favor and beauty, glory and peace. A great favor means this word is represented for God. We will learn about glory. We are waiting God for on this by preparing ourselves. Jesus is great. A weight of something and as makes something possible. The glory of God and the beauty, a favor, and the glory that expresses the manifestation of God. A glory, a favor, a favor, grace that expresses the manifestation of God. Glory is grace. By the way, grace and the glory is different. The branch of glory. It's a part of glory. There is a favor on glory. There is a favor on glory. A beauty. There is a beauty. In what? In glory. There is favor and the grace and the presence of God. You will have a great beauty. The word of God says,
And Daniel fa. Daniel. Yerosan nyata himberbachifne akka nyaataniif ajajamanitti. When they are commanded to eat unnecessary food. Yero ajajamanitti. When they commanded. Daniel fandidani jedhe. And they say no, they ignore. Ya kudaniif nu ilaalinu biqiltuu nyaanna jedhanii jedhe. And will eat vegetables and they let you check as they say. Lakki mootummaan atti never no ni biqiltuu nyaanne jara kana gadin taanu. Bishaan dhunne jara kana gadin taanu. Vegetables. Ergaan si qaba. Atamma gajjallaara jettee teessee yaada ertamiti. Waaqayyo utuutiin beekin kaasee bira si dabarsa. God will exalt you. Maqaama Yesuusiin har'aa kaasee ka'ee kan irra galagaluusi. You will have excessive ergaan isinii qaba garuu. Prosperity gospel. Ergaan isinii qaba. Maqaama Yesuusiin har'aa kaasee. Jesus name. Har'aa kaasee. From today on. Ani balbalan sitti bana. I open the door to you. Ani balbalan sitti bana. I open the door Mana to keetti you. balbalan bana. I open door to your house. Hoteela guddaa situ qabaata. You'll have a great hotel. If you Meeyya anaaf hin ta'a jedha. say I will receive Eeyuuf ta'a. Eenyuuf ta'a sabanana. It's done. Eenyuuf ta'a fayyaa guutuun. Eenyuuf ta'a qabeenyi guutuun. Eenyuuf ta'a daldalli gaariin. Eenyuuf ta'a barumsi gaariin. Maqaa Yesuusiin isinii ta'eera. In Jesus name it's done for you. Yesuus guddaadha. Hallelujah. Ulfinni Waaqayyo ulfina hundumaa irra caala beektu miti. The glory of God is above all glory. ከሁሉም ይበልጣል የእግዚአብሔር ክብር. It is beyond everything. ከሀብት ይበልጣል. Beyond the wealthy. የሁላችሁ ከዓለማዊ ዝና መቃ አዱኛን ሲከን irra caala ulfinni. It is beyond famous. Ulfinni Waaqayyo gaafa dhufu warra kufanii jiran godhee lafaa kaasa. Glory of God is lifted. Ulfinni Waaqayyo gaafa dhufu warra maqaan isaanii hin beekamne fuudhee namatti dabala. Give a name of glory. Ulfinni Waaqayyo gaafa dhufu lafaa si kaasa. Hundumarra caala ulfinni Waaqayyo. The glory of God lifts you up. Jedha sagalee keessa Lukaas ulfinni Waaqayyo hundumarra caala jedha. The glory of God is beyond everything. Hagee raajicharraa akkasidha. Hagee raajicha boqonnaa 2:9 ulfinni mana isa ammaa kana ulfina mana isa durii irra caala. Hin caala. Ani iddoo kanatti nagaanan kenna. Jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Jedhiiti itti himi. Ulfinni mana isa ammaa kana. The glory of this isa durii irra caala. It is beyond than before. Dhaggeeffadhu. Ulfina titta deemaa jirtu isa 2014 irra caala. The glory that you are walking in, it is beyond. Akkan sitti dubbadhuuf Waaqayyo natti meera. Ulfinni ati amma itti deemaa jirtu kun hin caala. The glory, the coming glory is more. Hallelujah. Waggaa ulfina caalu kanatti atammaa kaaftee hin dabarta. The year of great glory, you will skip it. Maaliin eegganna ulfina kana? Maaliin eegganna? Tokko. How do you wait? Maaliin eegganna ulfina kana? How we wait this? Tokko. The first. Waan sirriif jabaa ta'een eegganna. By a good and a great thing. Waan sirrii ta'eef jabaa ta'een eegganna. And something good and a great. Sirriin keenya Waaqayyoodha. Sirriin keenya eenyudha? Eenyudha sirriin keenya? Waaqayyoodha. Mee sirriin koo Waaqayyoodha jedha. God is perfect. Sirriin keessan eenyudha? God is perfect. Eenyudha sirriin keessan? Waaqayyoodha. Sirriin keessan eenyudha? Waan hojjennu kamiifu immoo jabinni keenya isa gochuu qabna nuyi. Isa gochuu qabna. Jabina yookaan cimina jechuun guutummaatti iddootti deebi'uu jechuudha. Strength means restoration fully, completely. Jabina yookaan cimina jechuun dhaggeeffadhaa. Jabina yookaan cimina jechuun guutummaatti maal ta'uudha? Iddootti deebi'uudha. Strength is restoration completely. Complete restoration. Guutummaatti maal ta'uudha isin jedhe? Iddootti deebi'uudha. Guutummaatti maal ta'uudha? Iddootti deebi'uudha. Restoration. Lafa kufanii jiran iddootti deebi'uudha. And restore. Lafa kufanii jiran ka'uudha. And rise up. Haareeffamuudha. Restore. Haareeffamuudha. Renewed. Barana waa'ee rivaayivalii isinitti maan ture? Haareeffamuudha. It is about
restoration. You will revive. You will renew. Mark chapter 8 verse 22 25 says. Namicha jaamaa tokko gara Yesuus fidan akka inni harkaan isa qaqqabuufis kadhatani. Kanarratti inni namicha jaamaa sana harka qabee ganda keessa diidatti baasee ija namichaatti tuttufee harka isaas irra kaa'ee waan argu hin dandeessaa jedhee gaafate jedha. Maal gochuu dandeessaa? Maal godhe namicha jaamaa sana qabee harka isaa ergi harkaan qabee booddee ija isaatti tuttufee jedhe waa arguu dandeessaa. Namicha keessa jiru harkaan qabaa ija keessa laalaate waa arguu dandeessaa amma jedhame. Maaltu sitti argamaa jira jedha. ምንድን ነው የምታያችሁ? What are you looking for? ምን ታያለ? What are you looking? ምን ታያላችሁ? What are you looking? እስቲ ትልቅ ክብር በሉ። A great glory. ኡልፊና ጉዳ ጀዳጋ። Say great glory. ማልቱ ሲተርገማ ጅራም። What are you looking for? ቦይቻ That weeping. namni keenya gaafa rakkinni dhufu boo'uudha. Other people weep usually. Maaltu sitargamaa jira? What are you looking for? Maaltu sitargamaa jira? What are you watching now? Arguu dandeessaatiin jedhe. Are you able to see? Namichi immoo ilaalee jedhe namoota arguu nan danda'a. Akka adeemanis nan arga garuu muka anatti fakkaatu jedhaan baallatti fakkaatu. They look tree. Sittani maa namni muka miti yaabbe ilaalcha ishee sirrii miti namittiin. Sidii galee ammayyuu ilaalchi ishee sirrii miti. Namni muka miti namni nama nan argaa jedhe deemuu isaanis nan argaa jedhe garuu kan natti argamaa jiru jedhe namni muka natti fakkaate inni kaan dhedheeraa inni kaan gabaabachuu isaatti fakkaataaf naan galu. Akkasuma ta'e Yesuus. Inni amma san harka isaa ija namicharra kaa'ee yommus iji namichaa fayyee hubatee ilaalee waan hundumaas ba'eessa godhee argee jedhe. Ergaan isinii qaba harka ol kaasaa. Har'a ganama kana. This morning. Hin hubatta. You will see. Akka gaariittis adda baaftee beektaati. You will see clearly. Yawlaachuu hundi keenya tokko. Dhaggeeffadhaa nuyi tokko. We are one. Namummaan keenya tokko. Our identity, humanity, same. We created as same. Nama maaltu nama godha beektu? What makes a man is man? Ilaalcha inni qabuudha. His attitude matters. Sittimwan. Let me tell you. Namoonni baay'een hiyyummaan carraadha jedhu. They say poverty is destiny. They say wealth is destiny. It's not destiny, it is attitude. It is attitude. It is attitude. Let you adjust your attitude. For the others it looks tree. It looks a stone. I have a message for you. From today on, life. Arkol qaba argaan sinii qaba ammas maqaama Yesuusin atamma iji kee sirriitti baname arguu dandeessa. Ilaalcha. It is attitude. Ilaalcha. It's attitude. Ilaalcha tilaaltuudha. The way you look, think is. Maaltu sitti argamaa jira? What are you looking? Maal ilaalaa jirta? What are you watching now? Ilaalcha kee sirreessi. Let you adjust your sight. Your sight is. If you adjust your sight, you will step on something that high. Your sight is perfect. What you are looking is. Jesus Christos guddaadha. Ba'eessa godhee jedha ba'eessa godhee arge. Egaa namichi kun seenaan isaa iji isaa nargu inni ilaale malee namichi kun tuqiinsa ija isaa jalaa dabarsitiya. Tuqiinsa ija isaa isa jalqabaatiin fayyinni isaa guutuu hin taane. Nama akka bukaatti ilaalaa ture. Kanaafuu namni kun guutummaatti fayyuuf si'a lammaffaa tuqamuun isa barbaachisa.
kana duran tuqamne yoo ta'e si'a lammaffaa tuqamne namoonni tokko tokko second touch is important. namoonni tokko tokko some people bakka gaaf jalqaba hojii jalqabanii gaafa ni jalaa fail ta'u abdii kutatu. they get desperate when something is fail. abdii kutatu dafanii lammaffaa jalqabuun barbaadan. start they don't want to start. waldaa keessa dhufanii namoonni baay'een al tokko afuuraan guutamanii bakka amma immoo lammaffaa tuqamuun barbaadan. they don't want to second touch. dafanii abdii kutatu. they get desperate. nama jira keessa jiru kan qaba raasaa daftee abdiin kutatiin jedhaane. do not desperate. nama jira keessa jiru kan qaba ilaalcha jedha. Jesus Christos gudda. Inni lammaffaa ulfina kana argachuudhaaf araara akkamittiin eegganna ulfina kana isa jedhuuf araaraan eegganna. we wait by araaraan eegganna. by mercy. barri 2015 siif bara araara fudhachuuti siif. the year you receive biyya keenya bara araaraati. for our country. dachee keenya bara araaraati. it's a year of dachee kana biyya araaraati. harka keessan ol qaba araarri. you are representing your family, representing church, country. You receive Jesus. Receive mercy in Jesus' name. fuula kee duratti maqaa koo eenyu jedheenima waaqayyo jedheenima namuma ani faara itti tolu barbaadutti faara nan tola namuma ani araara agarsiisu barbaadutti araara nan argisiisa. I show my mercy. jechi kun jecha bara 2015 isin keessa jirtanii keessa deebishan kudhan irraa bifachuu dandeessu dhaloota warra na jaallatan abboommii koo eeggatan garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan argisiisa. jedha na duukaa ani jedha gaarummaa waaqayyoo nan arga jedhaa ka. bara itti araaraan eeggannuudha. the year we receive mercy from God. ati dhaggeeffadha atiin kaata xiyooniifis garaa in laafta. dhaggeeffadha waaqayyo siif kaa siifis garaa ni laafa. God will rise you. atiin kaata and you arise. xiyooniifis garaa in laafta. you give mercy for Zion. yeroon dhaaba sanaa waan ga'eef dhaggeeffadha yeroon dhaaba sanaa waan ga'eef yeroon maali yeroon dhaaba sanaa waan ga'eef yeroon kee waan ga'eef yeroon kun yeroo ati araara ishee argisiiftuudha. the third wanta hin qabamin jiru qabachuudhaaf eegganna. something that you do not occupied you will occupy. lafa haaraa qabachuudhaaf. a new land. ulfina haaraa qabachuudhaaf. a new glory. eebba haaraa qabachuudhaaf. new blessing. lafa qabamin jiru qabachuudhaaf. that's not conquered. You will conquer it. Zela elefi mandara warra yebusota. Zela elefi mandara warra yebusota. Innis Yerusaalem yookaan isa har'a Yerusaalem jedhamee moggaafame sana jechuudha. Iddoon qabamuudhaaf yeroon kun yeroo itti yaasuun lafa hirachuudhaaf itti adeemaa jiranidha. the year they going to share land. Ergaan isinii qaba ganama kana. I have message for lafa you. amma maattiin qabamne tokko qabattaat kana You booddee. will have Amen, land amen. not occupied before. Hojii isa caalu eegganna. Inni arfaffaan. The fourth Hojii is isa caalu eegganna. Maalin more. isiniin jedhe? Hojii isa caalu jedhana duuka. Hojii isa caalu jedhame. we wait for Harka keessan more ol work. kaasaa. Jalqaba dubbadheen ture. 2015 hojii isa caalu eeggattaati. You'll wait Darbuu isa caalu eeggattaati. a great Sagalee isa caalu eeggattaati. a great word. Shanaffaa The, bara ceephoon nurraa ka'u eegganna. the year reproach. Baratti ceephoon nurraa ka'u. The year reproach go Ceephootu away. nurraa ka'a. Jedhaa sagalee ol Rolled kaasaa. away. Ceephootu nurraa ka'a jedhaa. Reproach be rolled away. Ceephootu nurraa ka'a jedhaa. Nama harka qabatee lafaa si kaasuun argaa. I saw the hand that lifts you up. Ulfina waaqayyoo argachuudhaaf amma immoo wantoota ja'atu nu barbaachisaa. Innis tokko cubbuu keenya beeksisuu. Lama
waaqayyo biraa dhiifama argachuu receiving mercy from God. sadi Third, waaqayyotti amanuu believing God. afur The fourth, ija naqachuu and have a fruitful. shan The fifth, galata dhiyeessuu and praising God. ja Six, kadhachuu and isa pray. kanaan ulfina waaqayyoo eeggachuu dandeenya. We can wait the glory of Yesus God by guddaadha. this. Nama Jesus jira keessan great. jiru harkaa qabaati. Yeroon kun siif yeroo ija naqachuuti jedha. This is the year you will have more Jedha dubbadhaa fruits. irratti. Yeroon kun jedhaani. This year, Siif yeroo ija naqachuuti jedha. the year you receive grace, Siif yeroo simboo argachuuti jedha. a year you